Namicha kana namni hin beekne jirtanii. Namichi kun Abbaa Callaa jedhama. Bara qabsoo Oromoo san keessatti waardiyaa mana barumsaa ta'uun tajaajilaa ture. Otoo waardiyaa ta'ee hojjechaa jiru waraanni mootummaadhaa barattoota irratti qawwee dhukkaasuuf fuula itti kideeffate. Namichi kun ulee fi kaanzaraa isaa qabuun barattoota irraa qawwee dhorguudhaaf waraana mootummaa dura dhaabbachuun kaanzaraa isaatiin ol qabee loluu jalqabe. Yeroo sanitti suuraan isaa kun kaafamee gara miidiyaa qoodame. Qabsoo Oromoo yeroo san finiinaa jirtu akka ibidda balbalaa jiru benziila irra raphanitti onneen namticha kanaa fi hojiin namticha kanaa finiinsee ture. Namichi kun yeroo san boodallee hidhamee mana hidhaa turuu ni dubbatani. Garuu gochi namticha kanaa kun yeroo sanitti ummatatti onnee horuun ummata qabsoo irratti kakaasuu gahee guddaa taphatee ture. Sirboonni afaan Oromoo yeroo san ba'an suuraa namticha kanaa kan hin fayyadamin hin jiru. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa bara sanii porfaayilii Jawaala keessaa kan hin qabne hin jiru. Garuu onnee fi gochi namticha kanaa akkaan nama gammachiisus kan nama gaddisiisu. Namicha kana yeroo lubbuun jiru otoo takkaa hin yaadatin carraa rabbiin hanga jiraatu kanneef jiraatee du'aan addunyaa kanarraa amma boqotee jira. Burqa Yusuf Sagale Sabaa Yusuf Sagale